أما تجذي كم تكانا أتفهمي والأبيك أبدمو مالي سببان تيكم سببان التهيكم مال نانجيه ورق بكورقان كانوا جدا ولو اللي دبو مدلات نرى ولو اللي مال نانجيه هنيا أنبياء كان كيساين ديمو فدا أتي في الموتيات إسان سبونسر إساني فينغو كان ما تكتي بكني كان نو جدا كيتي سبونسران أركض خباتي يتي أن كان في تدقيتين أتي في الموتيات سيفتان أنجي وفي ديمك أي سيفت أسينجد جيمك أبديتين جرا جيزين جيمك أنا رتلي أركض ورا كينيا أرجسيسي يون أركض إساني فينغو الموتيات فوجي أسكيسا سنتيسو سبونسر كان نافتين أنجي نمتتكون هاي ركون كابو فامي وان تجرتو ديسي سيفين في تهما ركون كابون جين هاي والتاني بكني خاليني شو الدباني قلين جزء الدبو أصلي أبدو ما اللي في وانجلي غاري متيسي دافيس إسافيس تك تدرا ilmoo namni nuggoo aareera darbu yaa darbu laafee fosoon dubbachuu jiruuti networkiin na dhaabe dhaabbo ilmooti nagarsiisu dide faamilaa ani usii dhaabbadhu kana nama dhaggeeffadhuuti maal taate wanni bakka kana jiru wal hiikaan rakkoo miti isin feetan wal jaalattan wajji jiraattan ammoo biyya san keessatti wal dhiisuurraa nuti dubbanne akka dubartiitti takkatan خفامين ندفو إيه كان جاني جتني خريف قفلتن سر اتفامين كندا أسو إلموك أبو إلمو إسابي يسان خيسة ديسة أبار رسبونسر وغريف سن أكبي يخنا فينن جلس الرئيسنيم أنا كبدا ونجي أبو رشيدة بيان دفو في باتين دفون سيما مالك في الدون سلالة خبليسو حافظ الدوكا أمو أسو جرو أسو دبچو توري نتوركين نباس أبو رشيدة منقدون براني جرتي منقدون براو سنتي لا منقدون چالتون جرتو أنيس منقدون أسو دبتني قالت فامي أفان كي ولي كبدو قالت توني أبو رشيدة سيندق أصلي إلى أما كان قولي عندنا وان برو بربادي مچايو تنرى وان برو بربادي هاني ati yeroo sihiika waraqaa tolfadhee filee tolchaa siin jedhe tana faamii kana ka jibbinsa hiite moo maslahaa as keessaa ittiin baataniif haya jetteen dubbiin achi jabduu. Ka jibbinsaati miti wanni inni naan jehe maslahaa saniif namaatu sponsora Kanaadaa naa godhuu deema. Michaa tokkotu amma dura Feesal Jaaniini sponsora tokkoon harkaa qabaa je'een baatii jaamu baatii torba dura nama kanama takka namaan as fiduu barbaadaa je'een gaafsan faamii fi michaa walirra jiran ture si galee faamiin koobaasaa godhachuu hin danda'u ani irra hin jiru faayilan qabu yeroo sanii faamii fi michaa walirra jiran ture sponsora san faamiin namatti barbaaduu ture akka namni biraa godhatu baa sanii namatti dhabee jiraa. Sponsor sanii tu amma jiraan anje ani ati seega waraqarra guutamte sponsor sanii godhadha ayyooni deemis isanumaan fayyada micaan sana kana anje sponsor kana godhadhu anje akkam jettaan anje namariyate jechu akka jaartii isaatti atillee geema kana tabadde yoo rabbiin na milkeesse ati fi micaa biyyarraa maallaqa eeggisiisee waliin isan godha garuu ammaan tana faamilii sadii oggumee qama korree namni nuuf godhu hin jiru anis firan qabu atis firan qabdu saniifu micaan Feesal kungwa liqin nageessa dalageetiin firraa kafala ati akkam jedhatis malaan si godhaan anje am shirati deemnaan waan akka nama deemeetiin jeensuuta nu baasta ayyee jennee waltaane bikkani haasan wali ana akka bikkani haa dhaqanis hin beekne namatti himinaan je hayyee bikkani haa hojjedheene namumatti jiru farramsiisan naan je farramsiisanne gizee farramnu kanallee akka sponsor kun dafee naa seenu akka nama baatii jaadiro walii kee goonaan anje hayaan je amma haya jennee wanta kana fitannee gizee dhufne asle
Inni Fixattu gaas lee fixattu isin. inni amma wanta kana fixannee dhufnee kamisa waraqaa namaa kannanii jira ballama san dhaqe. Namtichi kun akkam taate jeenaaf hin dawwale achumaan mana rammee kutee kayatiin itti dawwale bilook na godhe dikka san finnaafin faamiin. Aye. Biyya bilook na godhe ilmootiyyaaf waan takka mana keessaan qabu guyyaa takka maallaqa dukkaanaa kaayee kayatiin bikka inni jiru mana rammee san dhaqee dhabdee jechuu biyya inni bilook na godhe. Narraa banuu didanii kayatiin galee galgala narra dawwalanii sheek sharaf narra dawwalee faamiin siyyi kuufadhaan abbaa kana jaa faamiin akkam jettaa naan jee. Maaltu tanaan dhufe egaa anis jeeni humaa rakkoon qabu hin jeen hayyee jeetumaan irraa'us ta'ee faamiin namchi tokko kafira keenyaatti jira eessumummaa tiyyaati itti dawwalee micoo teessanii kuufadhaa jeen. Faamiin. Aye. Amma gizee jeen sheek sharafiinis jeeni akka nama takkatti yaa sheeka dawwalee jechuun sheeka dhalaa jeennee hudeebaa namtichi kun. Fe'uunallee hiikini mikaa qofa naaf haadhiisuun deemee naan hin jenne haa jettu. Aan akka mataa kiyyaatti itti dawwalee jechuudha. Namni waan biraatillee waraqaa nikaa kanaas godhee fi fixee fi kan inni amma garagalee akkana jootee nikaa rasuulaa qofa aan haadhiisuun jee kun sheekni osoon faamiitti dawwaleen jechuudha sheeka dawwalee. Waan biraatillee naaf hin godhin aan haadhiisuu ennaan wajjirraa haasooyinaa rakkoon qabu maalirratti akkamiin bika waraqaa inni illee maal naan jee akkamiin bika waraqaa san dheeyitaa fi naan jee. San osoon hin beekiniin dhaqee kun amma kana naan jiru jiraan jeen. Sani ati maan gorsiiti. Ooyaan fixattu. Ati maan gorsii kun aanan jenne hin jettu. Akka bikka ni kaasan qofa narraan xuuyneen jeen. Ni kummaanuu haanarra taa'u. Inni akka fedhe haa ta'u kalaas hin jeen. Hayyee naan jehee kutee yaa san booda inni sin danda'amne nama yaani hiikun fada majoo ta'u. Faamiin yeroo sanitti. Okay, ye jaanii gizee manguddoon dhufte. Sheekninis quraana qaqqaree waa himee jechuun dura faamii waa gaafannaa jaan bikkiniin takkitti ammaas achitti aareen. Yaani himannaa himadhaan jenne faamii sheeka jechuun osoon faamiin hin mari'atin waan biraatillee miti sheeka nikaa qofa aanaa dhiisu ifi fakka fedhe haa ta'uun jeen hanganaa yaani dhiira 2-3 heerumuun fadhu bultii tiyyaniin jaaladhaa. Akka fedhe haa ta'u waraqaan nikaa tanaas fixee fi bultii tiyya keessaan ta'a kalaas hin jeen. Hayyeen aan jeanaaf sheekni adda baane san booda gizee mana san dhaqu jechuun atis hin dubbatin naan jaani inninis ni ta'a san booda faamii ati akkam feetaa jaanii. Ol ka'ee aan hiikun fadha jeen. Gaafanne gizee faamii gaafatan kan. Isaammoo. Yani dura namni irraa eegalu abbaan dhimmaa isaanii kan isaan walitti qabe. Isaanii isa gaafatan jechuudha. Eega inni akkana jee muti waan goonu takka silaa yani walitti illee isan deebisuu ni mokorraa eega inni akkana jee waan goonu hin qabnu ni goonaa waan isii as kaa'uu ni dandeessaa fi jaanii. Jeen. Fixattee? Yaan fixannee koo jeen. Hayyee waan kiyya gizee irraa naa fuudhan maallee inni hirratee jechuun manguddicha tokko ta'a. Dubbii kana itti ilaallaa jeen eessumni keessan yoo maallee inni kun maallee inni isii gamaariif kun guutamuu baate borutti nuuf dabarsaayii jennaani manguddichi inni fidate laa dubbiin borutti dabruun qabdu arruma dhumuu qabdii jeen. Kayfaami maallaqa liqii barbaadadhu wanta kana guuti irraa fixii jeen namtichi jechuudha. Akkasitti narraa fixan an yeroo sanitti jechuun nikaa kan akkanuma yaamnes akka nama guddaa takkatti sheekatti illee himadhee akkuma nama siinjee kana gaa. Yaaboo ni kumallee naadhis inni akka fedhe haa ta'u an takkarra lama heerumuun fadhu kunoo sheekni jiraami. Namaatu isa kana godhu jira. An bultii kiyya keessa taa'u ni fedha. Isa namaatu kana godhu jira. Inni akka fedhe haa ta'u kanaas an bultuma keessaan ta'an jeen kunoo sheekni naan jenne haa jettu. Itti dawwalee jechuun mataa kiyyaaf. Wahanallah. Shayni salaatu bayanna fakkaata hin dhufanii faamii. Dhugaan jirtu kan asli. Ayye. Faamii hin beektaa nama lati. Inni si beekii miti jechuun kasii responsaraa jechaaf jechuudha. Wanni boochulleen hin jiru. Faamii gaafadha. Wanni bootu hin jiru. Faamii ani si qaamallee wal beeynaa hojii nyaate hojii dhugellee hiriyaa dhugaa dubbachuu yoo ta'e ijoollee kaayiroo keessaa ati firammee nama baay'ee natti dhiyaatu.
nuti saahiba ka guyyaa rakkoo illee saahibni yoo gaarii ta'e walumaan gaarii ta'a. Yoo badallee ta'e walumaan badaa ta'a. Sababaa keetiin si qofaa miti uummata kaayiroo guutuu arrafamaa jira nullee arrafamaa jirra. Alaa kullaan sun rakkoo miti mucayyoon tun haadha ilma keetiti. Ni kenni ati irraa hiite kun naata malas deebii faamiyas. Ni kenni ati irraa hiite kun akkuma isin jettu akkuma uummanni jedhu kan maslahaa biyya kana keessaa itti baanimo yoo riskiin ta'e Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa jiraatti wallaahi faamii kenna numa deemta wallaahi. Anatu asirra sadaqaa sii kadhata isin sadiin bakka tokko ispoonsarallee sii oofa wallaahi kuma 20 bar kuma 16 bar nama sadii kuma 16 doolaara Kanaadaa kuma 16 doolaara Kanaadaa ana sii liqeeffate isin sadiin bakka tokko isin oofa wallaahi. Isaayyuu ijoollee Harargeeti kaasii nama oofuu danda'u Kanaadaa Harargeen ispoonsara nama gootu guutuun isaa ibbankii. Qoy dhageeffadhu na dhagaye. Wallaahi rabbitti sii kakadha yoo ka maslahaa taate qoy dura gaafii si gaafadha yoo ka maslahaa taate anatu sii kadhate yoo kadhaan dhabe sii liqeeffate ilmoon 4,000 jaartiin 4,000 jaarsi 8,000 obboleesso soba yoo jette warra Kanaadaa ispoonsara nama naqu gaafadhu sitti himaa 16,000 isin sadiin doolaara 16,000 Kanaadaa jechuun birrii baay'ee xiqqoo obboleessa kiyya haga tanaanuu namarraa sii liqeeffachuu danda'a achi deemtetti niin foon gaalaa cirti lafee gaalaa cirtee naa kafalta sa'aatiin doolaara 40 jedhanii hin kafalta dhageeffadhu sii liqeeffadha kunoo Khaliifaa Farraa Rashiidaa Farraa taan kiisa kiyya taqabu sii kenne yoo barbaade sii kadhe. Ni kennummaan ati hiite kun shuugar maamii wayiitu si janajjanee maslahaa as keessaa ittiin bahuuti moo jaartii ta'e tanaan afaanuma keessa wal dadhabdan immoo qabrii qabdaa dhugaa dubbadhu yookiin xiyyaaratu siin garagala. Ameerikatti bar namni dhuuf ajjeesaa jira ilmoo 4 irra. Kaasitti ilmoo barsiifatu xiyyaara keessatti hin duune Oromoon tokko dhiyoo kana. Qabeenya isaa niitiin paaswordii mobaayilaa wallaalte kunoo qabeenya isaa Itoophiyaatti taphataa jira jechuun mucaasitti ilmaan ofii jamee Alaazaaritti barsiifataa jiru. Diyaasboora xiyyaara keessattuu du'aa oola. Ameerikaan jaannataa miti. Kanaadaan jaannataa miti. Awustiraaliyaan jaannataa miti habiibi. Beera biyya faranjii yoo taate namni asirra beeku hin jiru silaa qaata seenaa faara seenaa facaasee deema osoo silaa ilmoo ofii Ameerikaaf Kanaadaan namaa caalte. Qixa kiyya dhalaa biyya faranjii tajaarsan qabnee fi shuugar maamii fi kaan addan beeytan sii galee miti. Amma anfaamii kiyya wanni an siin jechuu barbaadu. Ni kenni ati hiite kun ka maslahaa biyya baqaa kana keessaa ittiin bahuuti moo jaartii ta'e tanaan wal dadhabdan. Dhugaa rabbi si argu himi. Asli uguta ka dubbadhu osoo inni hin dubbatin qoy haa inni dubbatu. Okay. Tifuufi. Dhugaa rabbi si argu. Doktor maal seeta? Dhugaan jiru maali seeta? Naaf intaloon tuni baatii 4 ol ani bakka biraa gala mana bakka biraa kireeffadhe. Aye. Intaloon jedhin ana afaan hin jedhe. Naaf yaaniin baatii 4 ani bakka biraa gala. Aye. So namni bakka biraa manarraa gabbee walitti aaree bakka biraa galu nama kana hedduu nagaatu jira. So yeroo kana ani bakka biraa osoo hin galu anaa fi isiin tun baatii 3 alaan galaati. Mitiyyoo ani si miidheetiin jira ani beegaan naafeti wal dinnee akkana rabshaan nu hidduutti uumamtu taate naafeti adda ba'uu qabnaa jee ani murteessi. Haayee. Sigalee isheen dhufee dubbatee manguddoon adda addaa dhuftee dubbattee ni jira manguddoon dubbattee hundinuu. So manguddoon nu hiddu dubbattee yoo nu dadhabde eega manguddoon dadhabde jeetiin ani bakka haaluma sanitti jiraachuu eegale. San booda anaa Ida kana dura anaa bakka biraa mana bakka biraarraa bakka biraa galee dhuftee mana sanitti rabshaa gootee ilmoo fi naa kannuu fi rabshaa ajaa'ibaa goote araba na ila deemuudhaan. So namni wal dide tokko dirqama wajji jiraadhaatu jira. Nama wal jibbee baatii 5 ol adda jiru. So waan hundaa akkana jaanii eega namni tokko adda baanu hin dubbatan si galee waan hunda naqqisan. Namni baatii 5 adda bakka galu jiru akkamitti jaarsa jaama. San booda manguddoon ida dura dhuftee isin rabshaa goonaan manguddoo yaamee ani arabaan na barbaaduu fi rabshaa bakkaan galutti dhuftee rabshaa godhuun hin barbaachisu jee manguddoo yaamee manguddoon nu hidduu teessi. Manguddoon nu hidduu teenyaan manguddoodha.
isin dubbanna eenyu dubbadda wajji jiraachuu feetanii wajji jiraachuu hin feenu isiis gaafatan anaas na gaafatan haya waan isii kana san iyyee sheenii natti himee waan isii na gaafate kanneef haya jettee harka ol fuunee salaamtaa waliin jennee adda baane kabajaa jaalalan ilmoo boodarra gizee haasoon ilmoon fudhadhu manarraa itti dawwalanii ilmoon fudhinii ilmoo isaa irraan fudhinii eega akkana taate san booda ilmoo darbitee kutte san booda ni kutte hayyee eega kutte meeshaa tana eega ilmoo darbitee deemte meeshaa waan takka hin fudhinii ilmoo tanaan itti guddisaa ani maallaqallee waan hin qabu meeshaa bitachuu hin danda'u mucaan kun lafti noowwaa takiifallee irraan fudhinii ilmoo tana itti guddisaa eega ilmoo darbitee jeetiin achuma dubbadde haaya jettee kuttee ilmoo meeshaas gabbaatee gurgurattee akkasitti gaa ammaan tana eega meeshaas gurguratte booda nagayaan adda deemne hayyee eega gurguratte jeetiin mana qolfii bakka isiin keessee fuudhee mana abbaa manaatii qolfii firraa kannee meeshaa mana caccabsanii isaan keessaa meeshaa guraniis mana tolchee hasaaraa keessa dandeete haaya jee abbaa manaatii qolfii kannee biraa deeme. Ani taloon tun aarteeti waan kana gootee adduma baanee yookaan itti dhagahame jeetiin caljee amma deebitee lamada arabaan ammallee na jala deemtee na barbaadde. So wanni kun maaliif feesi? Namni kun wajji jiraachuun wajji jiraataa addaan ba'a. Ilmoo isaanii isiitu darbee deeme. Meeshaa manaatis hunda wala hattaa marxoon tiyyaa fi kophee tiyya nafne. Meeshaa mana keessa jirtu hunda gurguratee deemte. Hunoo viidiyoon qaba mana gizeen dhaqee dura banu. Wanta kan jiru mana keessa. So saniifuu namni kabajaadhaan wajji jiraatee addaan gizee bahu wal hammeessuun waa'ee walii haasa'uun ammaas miidiyaan kun walitti namni finne as gubbaa irratti waa'ee keenya haasa'inee asirraa namni fuudhee olii gadi hin deemuun hin barbaachisu. Faami kiyya. Akka aarteen ta'in akka aara laga maddisanii jedhu Oromoo yoo ammu. Aan amma fiika uummata kan irratti fiika kataa jira nama 1700 ani mootu waan adda addaa qabatu jirti waan adda addaa ispoonsara uguta akka Austraaliyaa uguta akka maarree haasoo hin jirre waan meeshaa maarree faami dubbii jirre sana keeffatu ani yoo waan tokko waadaa namaa ta'een akka godhuun beekta obboleesso Kanaadaan jaarsaaf jaartiin ilmoo doolaara Kanaadaa sanuu ka Ameerikaati miti 16,000 tana yookiin sii kadha. Waa'ee ispoonsaraatiin ispoonsaraatiin qaba. Waa'ee ispoonsaraatiin adda baafadhu. Faami dhageeffadhu haa please. Wal dhabdeen keessan kaatinikaa itti buufte kun jibbaan ka'e kun ka hiraar biyya baqaa dadhabuuti moo haadha ilmoo keetii kanaan wajji jiraachuu dadhabdan gaafii gabaabdu. Wajji jiraachuu dadhabne asli kana san ijee siin himu namni tokko bultii tokko wajji jaaraa mana keessatti yoo wajji jiraachuu dadhabe addaan ba'a. Haani dhageette kunoo waa'ee hiree yoo taate asli waa'ee hiree yoo taate hiree ani isiifis godheetiin jira. Asli ishiinoo maal jetti dubbii sanarratti qoy amma faami ati qoy haani kunoo ani hiree godheefii jira haani waliin jiraachuu dadhabee jedha akkam jetta. Hayyee asli na dhaggeeffadhu ragaan qabeen. Haani na dhagay an dhugaadhaan warra si arge yoo isin maslahaaf ka adda facaatan taate wallaahi mallaqaanatu khaliifaa farraa liqeeffatee si qabsiisa. Jireenya keenya maslahaaf adda facaaneen hireen qabnu takkan jiru asli na dhaggeeffadhu. Inni baatii afuris ala jiru yoo baatii afur ala jiraate anaa fi inni iida soommanaa wajji gabbaanee footoo kaanee inni iida soommanaa ollee jechuun namni yaani haqa hin dho'isu haqa jaartii sii galee waan feete taatus. Lammaffaa maqaa isaatiif maal naan jee mataa isaatiif maal naan jee ni beektaa ispoonsara Austraaliyaan naqanneen amma dura jechuudha. Ispoonsarri kun naan jee ispoonsara feekaate kaas keessaa dafee nama oofuu miti. Haniya ispoonsarri yaani ispoonsara akkanuma kabilaas takka kana mudee bookee nagarree san naqanneen ture. Waan kun amma fedhe ta'us as keessaa yeroo fedhe nuuf taayiin jeen
jennaan wallahi an biyya kana keessaa ba'uun fadaa faamiliitii jarraa hin jijjiiruu fadaa aboo warra keenya mana gurgursiisee anis waan hin qabu naa ergaa jaan yoo kan godhanillee taatu taate addan baanu walumaan asii deemna humaa rakkoon qabuun jeen inni diddaa qaba kana hunda bultii keessa sii galee haalaata itti baafatu nagarree amma baatii afuris miciyyoo inni ammaas fidee jiru tanaatu isa dhagaafi akkana jaa mana micaa tokko jira ka biyyarraa dhufe achi dhaqaa yaani micootan adda baale jee wajji jiraachuu jira waan ta'eef jecha sana asirratti anaafisiin baatii afuri eega adda baane joo jira siigalee karaa tolfachuuf jechuu anaafi inni yooniin kijibe wallahi ilmooti yaadanan godhin dhiida soomanaa wajji gabbaanee footoos kaanee kun footoon ni jirti footoon dhiida soomanaa mana keenya ramme malkaan faane hin dhufne ajaani wajji nyaata nyaanneen manni inni dhaqu micaa tokkootu taariba nurra bu'ee micaaf mana kireessin isa bira dhaga mana waayitii nurraa badee siigalee Afixattu. Yooniin kijibe yoo anaaf inni kun wajjibaatii afur hin jiraanne ta'e namni akkamiin nama afeerratee wajji makiinaa korree ala baanee footoo salaannee gal. Iida soommanaa yoo wajjin jiraanne anaaf inni baatii afur yoo wajjin jiraanne ta'e iida soommanaa anaaf inni ka waraqaa walirra deebine baatii afur hin geenye. Waraqaa yoo inni tuqaliin isarra deebi'e baatii afur hin geenye. Lammaffaa iida soommanaa yooniin kijibe jechuun anaaf inni suuraa ammoo waliin baasaa. Atillee wajji haatee ture iida soommanaa suuraa san keessa ni jirtanii ol baaseetiin isan garsiisa yooniin kaniin wajjin jirraayyuu iida soomanaa wajjin kaane. Laa ani sanii wajjin kaane isa wajji haatanii jirta yaani laaluu dandeessan jechuu fadheetti iida soommanaa san suuraa akkaanaaf inni wajjin jirru jechuu garuu nama takka akka fedhintaa maalleeni yoo si jijjiirellee waan kalee namni yaadachuu qaba malee kijiba intalo etteetillee na yaamin kalee maqaa bareedaa na yaamu turte baleessa garuu arra haallee ni ausa gutaka asli na dage dhugaatu dage asli fatihi yoo gutaka asli la dhugaatu amma bareen fe dage asli na simati namni takka qabri no wajin sen wanni jiru maali ni beeta asli na dage fada la khalifa yoo gutaka koy asli inta dala dalte qabdami لا جارتي دا لا بجلا قدامي وني جرو مالي نبيت اصلي دغاجو تمام بريد في فامي يون انت تو خالتك خغوتو تاتي هيجي انغدا كشار كاني بك كاجني وجدي موتران يون دغادن يسيد دبتي خي خوتي عملي سيدا خجل تسن نيكا الفتي ها قلفتو جارتي سا يون امو سبونسر افتي رجعت جي اما جارتي سا ادفتو سبونسر بيالا يسباسو يجر انت تانا مشا اتبادك ني وجبتني ijanamati sinsena foto gadi disina nama jettu jan hala hani adan intaltitun bultina isani isa wala biyala ti je bulti isa dige ilmo isati yadu ka fami akami atala lama fami la no bole sagiyami hakay timeti du'a rantana fami khalata ka basli dugan juttu amma tanasli yondan desse wala demsi ni khan khaleda rajatu chudan tanu mankhun michon nagi avaya imbochu Okay, amasli guda kanadisa isini dubadedinin isini rabu afami ulfaduti nege guda waa'ee nama meeshaa bittee fi maaree jettu kana asuu kana dhagaatti jira fami guda ka ulfina wajjin nege obsi bakka kana qajeelfama takka fami gizee yamtu please maqaa kabajaati yaami please waa'ee bakka meeshaa sanii dubbachuu fedha waa'ee amma naannoo mee afa fami reebsi dhaggeeffannemi mee guda kana mas dhaggeeffadhu galatomi ara wajjin illee qallitti yette maqaalle naman jijjiirini wanni takka bakka kana jiru maal si fakkaate waljibbaan nakharaata karaani dhufti nama lafa bule beek yoo osoo isin si jala rarraatu osoo isi jaalattu jibbaan yoo ati keessa dhufte dirqiidhaan namni ati isirra taa'ii siin jiru hin jiru ani gama qiyyaan garuu isini sabbaruu qabdi namni tokko yoo jibbe jaalala dhugaadhaa maallaqaanis hin bitan sobanis naman taatu kana akkasi qabadhu khabiraa eege ilmoo irraa dhalte ilmoo ta'e jettee oguta ka dhaabbadhu haa namas dhagaye bilbila dubbisu jira mut gorodhu faame miit gorodhu bilbila dubbisu jiraatti taawwamaa jiraata yarti dikko waamatu isaatu beeka dhagaye asli nama meeshaa ani fuudheef nama meeshaa ani bitee ergeef milkiirra jiran sigalee waan haqan jirre oofaa jiran cibbuun namni lama nama dhaggeeffadhu
Ajeelfama. Waan takka. Adde Rashida yoo ar diaspora. Khalifa yoo ar diaspora. Onne diaspora na fakkaate si maqaa jijjiiratte obboleetti tee na jabdu. Ajaa'ibaadha. Fati. Ila isin warri asirra jirta warri maqaa isin waame kun. Yoo jara kana kamaslahaan biyya baqaa adda baasu taate ani waan mucaa hin dandaya. Wallahi kiisa kiyyaa baasa mucaa hin dandaya. Isin jara lamaan hin dandeetta warri asirra jiru nu shanan qofti jara kana sponsora anatu isin dubbisa isin diaspora wal sodaattani. Sponsor ijoollee kanaadha hunduu hiriyoota kiyya warri namaa naqu. Yoo isin wal sodaataanaa itti dabalee aboo jaarsaaf jaartiin biyya baqaatti wal jireenya dadhabdee wal facaasaa jirti birriin kunooti nu naqiif anaa jedhaaf. Kana yoo godhuu hin dandeenye wanni asirraa isin bultii jaarsaaf jaartii namaa laayixaniif hin jiru gadduudha. Asli dubbii irratti waa idaachuuf adalaal. Asli afaan naqabdeeti guutaa kabee Dura kana godhuu sakandii takka dubbii tana irratti waa idaachuuf adha asli faami. namatti hin dhiistan isin dubbachuu dhiira. Asli ani hallayyaan seenii waan ati jettu ni shartii seennee dubbatta. Laal waan dabre haasoo miti faami if booda deebitee rajaatuu jettee waan kana yoo if booda deebi'uu dandeesse ani akka nama tokkotti gosa kee waliin baasee anarraa mataadha. Waraqaa Kanaadaa kana akkasii bitamu ni taasisa. Yoonii fi booda deebitee yoonii fi qabultiite sababa biyya hiree biyya alaatiif diidiyoo taate. Keezumaan bareeffadha. Haniyaa. Faamii na dhageesse. Haniyaa mut goraddo asli mut god. Galatoomi fatii kiyya galatoomi. Adde Rashida dubbadhu carraa keeti dubbadhu. Galatoomi. Amma laale bakka kana wanni as natti mul'achaa jiru waan gaarii dhagee bakka kanarraa bu'uu danda'u. Kan Oromoon buusuu feetu kan itti hojjechuu jirru jira. Garuu ogguu isiin reefu himattu ni dhageessan. Inninis ogguu himatu ni dhageessan. Jaalalti sossobaan jaalalan taatu jiran. Fahmiin yoonii fi isii hin jaalanne halee wajji nyaatee wajji dhuge ilmoo irraa dhale biitii kaayiroodhaa ibiddaa bakka hiree namni itti eeggatu. Ifiif hiree keessaa godhatee isaan asit dhiisuu akka yaanneen fadha takkata duraa. Lammeessaa na gargaaraa ani wanni niin barbaadu biyya kana keessatti anaa fi ilmootiyyaa fi haati warra kiyyaatis asitti gubannee wal gubuu waaniin hin feeneefiin isirraa karaa laalladhee yoo kaja'u ta'e inni dhiiraa haa dubbatu kanarraa waan gargaaru gus gargaarra. Kabiraa ammoo akkaataa isii itti sossobee geessee isiin akka himattutti osoo boochuu osoo garaan isii roora'uu nama waa dhalee beekaa ilmoo isii aaraaf yoo isa bira keesse abbaadhaa qabee haadha ilmoodhaaf deebisuu ni danda'a. Biyya kana dhufuu fedhaa isii namni isaaf rispoonsara godhe akka heeraatti waan irreefu jee kaniin irraan deebine jechuudha. Akka heeraatitti ilmooteetis biyya ati jirtu san keessa dhiistee Kanadaa rispoonsarri sin fidu waltahiinsa haati ilmoodhaa osoo riippoorti sin goone osoo ni fi maqaa kee hin barreessin eega seente booda isiidhaaf rispoonsara taatu. Kana ekspiriyaansii waan itti qabuufin isin hime ilma kiyyaatu jaartii isaa keenyaa dhiisee nuti rispoonsara godhee fi waltahiinsaan hogguu bahuu waraqaa rispoonsara maali jaarsaa jaartummaa isaanii imbaasitti kaayee biraa dhufe hoggaa 5 eega biyya tana taa'e booda jaartiin qabaa je'ee rispoonsara guute hogguu inni rispoonsara guute sitizinaas guuttate guyyaa inni silaa sitizina fudhatu deportation harka kaayan ama 7 narraa fuudhe isa biyya kana hambisuun isii fiduun amata 4 kabiraan narraa fuute kanaafuu dantaan gama lamaanii ilmoon ta'e yoo biyya kana sii dhuftee sii qaraate isiinis dhuftee yoo dalagatte intala Oromoo takka ati rispoonsara waliin dhufuudhaa khobaa wajji jiraachuun keessanis khobaadha hiree walii gubuun isin lameenuu nuuf Oromoodhaa hin bareedu yoo ka dandeessu ta'e isiinis habaatu biyya sun keessaa alayaa waliif guutuun waan jiru
على قافوني قوتن إلما قديدة خيخي سابه توكومتي خانت أكيادون فد قد فقيسي إسر هجان قبنو إسر هجان قبنو إسر إسان جالنو إسر إسين جالنو قرو إلمان أرومو والقباني والبليساني توكو سمي تاي توكو دچي رادارا أكا عرابو هاو رشيدان هين هايمتو خانا خانين ريفوجي خيسة تكشو النبوتي وانا ابو رشيدة وانا فتين جيفي وانا تجيت تقول فكاتا واي هري رتي اني واي هري دبدي دنجرا خانا دور اللي سيفي اللي ميدن جرا واي هري دا اني هري نينكابا هري نينكابا سبونسر متاقيا سيقالي بيسيلي اني فاتي ريسبونسري أتك أبدو Afrika tuko ya darajia ninkaba ani hireen sinaagotani simbarbaadu narageefadha wanta kaasi ani hiree jeetii miti kaniin siiqe narageefadhu Okay, kanumaan adda baafachuu fedhan. hiree jeetii miti kaniin siiqe sponsora ninkaba sinigalee akkana daaf nin dhufa yeroon dhufuus Abu Rashida waan godhuu feetu sanis hin goota yoo godhuu dandeesse ammoo waan takka wanni beekuu qabdu ani ilmoo kiyya ilmoo isiitu darbe ani ilmoo fi waraqaallee isiirraa fuudhuu hin barbaanne ilmo sirra ifirra deebisi waraqaasiif kannani yoo naafete addabaan illee sheekha birattis kanumaan jeen waraqaasiif kannani yoo naafete addabaan illee ilmoo ta'e ifirra deebisi waraqaan sii kannamti hiree yoo laallattanillee hiree illee ani waan ilmoollee isiniin gargaaraa jeen waa'ee ilmoo gisee dubbannu waa'ee wala hatta ilmoo guyyaa hundaa waan inni barbaadu hundaa inni godhaaf ilmoo ta'e firodhu deebin jeen So wanni kana oliga dirqi da yo dirqi namni tokko yoo wal dide dirqi wajji Ayyo faami dubbii tana dubbii ati jette tana isiin qaba bakka kanatti obboleettiin teenya qaaliin haniinoo maal jetti akkas jetti moo akka biraa jetti bakka kanatti hiree jecha moo waliigaluu dadhabdanii adda deemtan hani yo waliigaluu no isiin nu adeebistu bakka Assalamu kanatti alaikum. Oh yani na deebitu. saayidii sirraa dhaga'uu feene. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خليفة براني فيت أني وني إني جتشو جرو ديبساك أبدي كيف دا وني أبو رشيدان غوتو وان سيرا على خغوتو تكن جرو خنا فهمي غيا كغارب بيغ أتي إلمو دالي إلمو تي ليستي as a single كندا رفو هندن ديسو خنا سينينجا namni nadage Abu Rashida ilmoo wanni ni nan sinjeeno ilmoo tana yoo fudhachuu feete ilmoo tana fudhadhu yoo fudhachuun feene ilmoo tana naafarrami ani yoon fadhi Itoophiyaatti hin galaa fedhu Kanadaa sanin deema ilmoo tana naafarrami sani malee ilmoo isiirraa fudhachuu feeneeti miti ani fifi dhageeffadhu ati singiliidhaa miti katti dhuftu Kanadaa you're not coming as a father kuni beekama nadage an singilis ta'e dabilis ta'e ani ilmooti yoo isin naa kanne ta'e ilmooti je fudhadheen deeman Kanadaa san in dandeessu barakas godhuu فامي فامي لال وان سيراتي في وانا تقولوا فيتو الدبافد سيري إلمو أتدالتي والمرمومتي والمرمومتي قدك دبادو خليفة نمديسا وقونا ندبتو نمديسا مالي في دبيج إناك أبدانيتي بود فوكتو قدو فيتو أبو رشيدة لكي الربو تشرف ردو شرانا ما كان نساني نو خليفة من أقول أمول سنتي ani wannen isa wajjin dubbachuu jiru seeraan isaafis atis anis takka wanni nuti dubbannu waan seeraati. Seerri maal jaa? Singilii yoo ati taate ilmoo teetii fi jaartii tee dhistee deemta. Seeratti geeffatu Abu Rashida waa'ee seeraatiisi yoo ilmoo yoon Kanadaatti deemuu dadhabe biyyattiin galaan dhumate ilmootiyyaa. Isin ilmoo kan dhufeeti. Hiree godhuu fi feenaan godhaaf hiree waa hiree haasawaan olilaa hiree jecha dambaani namtiyyooni. فيادي اتفو فايسن أنا وانين بيكو دبادة تيسينيس وان بيتن دبادة هنيا جواد ما أبو رشيد أقولك عني رأى دقيقة فابليس أنشر أنا فيني ونيت دتبانة ونيت متدتبانة واي هريت مان لانجي يو هريت أنا هنقولني أما تكناني أفرّا بيجلان أنجي تكامون أن هريت أنا مكردي أسكيس أبودان أنجي فامي ورّا هنجلّي دبّسين جينا كنا ما تكتّ أنا فيني هريت دنوبات والله أنا أما تكنا بود أسكيس أنتاو أما سدّيتين أسكيس تاعي يون هريت أنا أركنّي تكا بيجتين في الرئيس هنجلّتي بيجلّا تكا عن هريت على دي أكان أنا أسكيس أبو نقولين أنجي
faami anis dubbifadheeti wajjumas keessaa baanaa warra keenya maallaqa ergisiisadhee yoo yaani naaf ergan akkasii wajji godhannaan jeen hireetan yoo ta'es la yooniin dhabee warra keessanis ammas waan si ergan hin qabanii yooniin dhabe biyyattiin isan galcha biyya gallafirraa yoo ammoo hawanta jettu taate hiree kan akkanaan fixadhu naaf godhinaan jee sababii sanittiin hayyeeti godhadhu jee akka inni hiree san fixatu waan yaani waan inni itti jiru kana waan inni hin beekneef bikka ni haasan dhaqee farrameef jechuudha. Oddaan inni nama biraatii buusu jiraan. An kan hunda shoora inni taphate quban qabuun. Gizeen anarra buuse inni guyyaa kaan waraqaa ni kaa bikka ni haasanii furannaan siinii kaa hojjeetu manarra dawwal. Ustaaz Fati. Wanni anaaf inni itti adda baane hireedhaan. Hiree Waan akkas jetti. na dhage waan takka wanni beekuu qabdu intala tana guyyaa ni kaanu maarii sii fudhattee jibbaa sii fudhattee deemtu sani ani gurbaa kan nin jaaladha hiree jecha adda baane itti man dubbate. Dullatti nan fuune an intala dubraan na fuute beera sittin dhufne harmallaa sittin dhufne an intala kabajaa diggistee na jala kuftee akka dhiira nama bololee takka dhalaan argine na fuute garuu an haadha maayerii maqaa kiyya guutuu na yaame obboleessa kiyya. An ilmaan sadii dhalee nan fuune ilmaan sadii dhalee nan fuune intala dubraa qaxiin sin dhufe osoo dhiirri nan tuqiniin sin dhufe sii galee intala dubraa qaxiin sin dhufeen warra keenya irraa na fuute an haadha maayerii malee haadha ilmaan sadiitiin kabajaa kaleetti na yaamu turte narraas kabajaan na yaame obboleessa kiyya. Intala Faami bakka san nurraa tolchaka. osoo dhiirti nan tuqiniin sin dhufe obboleessa kiyya. Faami bakka san Har'a jibbamullee maqaa guutuun na yaame. An harmallaan san balleessitee jirta dhiifama jeen. Takka jedhume faami. Dhiifama bakka sana dhiifama adamaa irra dhageeffadhu. Dhiifama Adamaa erjiin. adamaa dhiifama na dhageeffadhu. Jarana bakka guyyaa sana adda baane guyyaa sana waa hunda fixannee salaamtaa waliin jennee eermuu dandeessaa atis manguddoon du'aayi nu gootee nama si yaammattee addaan baane arra maaltu dhumee namni kakaasee fidee intala miidiyaa irra gabbaasanii haasoo dila kana haasofsiisa. Heerumuu dandeessaa. Mee jara keenya oguu takka dibbatanii dubbatan malee isin naman dubbistanii oguu dibbatanii dubbatan malee carraa eeggatan akka naamusaatti naman dubbistanii isin carraa nuu kanna. Duraan dursee mana nama guddaa jirraa respektiin haasoynu wal dhaggeeffachaa haasoynu waan bu'aa isaaniifillee qabu nuufillee boru maqaa nuun arrabsine haasoynu. Tokkoffaa namni akka dubbiin tun jettuttis ilmarra dubbii abbaa fakkaataa jette Oromoon gaafa maaqmaaqtu. Maal jechuudha? Dubbii hogguu laalan wahirraa nama hubatan. Faami obboleessa kiyyaan nama sirriitti kabaju si beeku. Bilbilaan illee wal qunnamnee turre waan kanarratti. Hogguunii fi intala jaartii haadha ilmaan keetii haadha ilmoo teetii duraan dursee wanni beekuu qabdu rabbiin hiree bareedduu tana tan jaarsaa jaartii walitti fidee ilmoo gurbaa rabbisee kannuuni waan Kanaadaanii fi Ameerikaanii fi Awustiraaliyaan jijjiirtuu miti waan rabbiin ni'imaa rabbiiti alhamdulillah tana liqimsi qaceellotti anaa mi tana sirri atuu ifiin jettaa tana qaceellu gal liqimsi. Lammaffaa irratti hiree biyya faranjiitiif jecha bultiin diinee jechaa jirta. Hiree biyya faranjiitiif jecha bultii akka diidee ilmarra dubbii abbaa fakkaata wanni isin jedhuu fi halee intala tana hiitee arra intala guyyaa oduu baatiin biraan dhumin intala biraa biyyarra diyaaspooraa buufattee gaafa arusaan godhadhattu uummanni Oromoo bal'aa miti waan takka waa hedduu adda baafata. Hiree jecha akka intala. Isin baatii shanii eega adda baane dhageessa jirtallee na duubatti illee gaafattee jirta. Hin beeyta baatii afurii olii akka dhala jiru. Bakka san dubbaddu ni beeytalleedha. Faamii dhagee niin dubbadhamee na fixachiisi. Waan kana akkaan hin dubbanne faamii kan na godhu gaafa siifi miciyyoon tun mana waliin jirtan siifi haniin haati maaher waliin mana waliin jirtan intalti amma fuudhuu deemtu tun maallaqa si ergaa turte faamii. Afaan arra dubbannuun kuni khaliif boruu rabbi khaliifoon tokko ni du'e baga rabbi rahmataa godhuuf boruu jechuu ta'e sana afaaniin arra dubbadhuun kuni boruu na goggoga yoo narraa haqa dubbachuu baadde rabbiin